Ashama harka fuunee jirri jirtu. Uummata qashtii jettee mul'atti. Uummata qashtii. Akka nagaa keessanii fayyaadha jecha anis naga kooti galata rabbii haadhamoo viidiyoon anis ni qabadee dhufee ijoollee keenya yuutuubaroota lafaa dhufaa jiran uummata qashtii ijoollee lafaa dhufaa jiran kana isaaniif dubbachuun dhufee asumaan jechuudha. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Maaliifi walirraa barnoota guddaa barachuuf deemna wal gorfachuu kan wallaales amma ijoolleen tokko xiqqoo akkas yoo ol kaf jedhan si tuffatanii si bira taru. Ijoollee hedduu isin argaa jirtan jedhee yaada. Anis akkasumaan argaan jira. Xiqqishuu isii sabskiraayibiin isaanii kuma lama gahee taananii taranii jiran. Maaliif si tuffatanii si bira taran? Garuu ka isaan daawwatu eenyu ka isaan laalu eenyu yuutuubaroota gurguddaallee yuutuubaroota lafaa dhufallee ijoollee lafaa dhufaa jiran kana jechuudha. Asumaan gara haasaa keeyyatiin tura tara jechuudha. Ijoolleen keenya yuutuubaroonni amma lafaa dhufaa jirtan barumsa isiniif sa'a barumsa guddaa irraa argattu. Ijoolleen keenya warroonni amma lafaa dhufaa jirtan dhugaa baay'ee tokko isin taasifamee jira. Dhuguma rabbii isa yoo dubbadhe akkamitti bakka keessan hundatti akkamitti kadhattan? Tokkoffaa yuutuubiin namoota jala deemtanii maatii naa ta'in jedhin. Sababni isaa lamaan gaafa maatii naa ta'e jettee ati yuutuubiin sitti beekachuudha. Kadhaadhaan waan san hin argattu. Namni fedhiin si daawwata malee kadhaan abadan si hin daawwatu. Maaliif akkamitti si daawwata? Ani amma maatii naa ta'e jedhee odoo guyyaa kana guutuu namoota jala deemee maatii naa ta'a. Maatii naa ta'in jedhee viidiyoo nama sanii dhaqi ilaali. Viidiyoo nama sanii dhaqi ilaali koomantii barreessif. Namni amma ammoo yoo si dhufee si deebisa. Garuu oriijinaalan ta'ii fi ijoolleen tokko nama shawwadu waan isaan hin beeku. Gaafa kadhattan waan argattan gaafa calliftanii bakka kamuu deemtanii fakkeenyaaf viidiyoo nama laaltanii koomantii gootanii sheer gootanii ka sheerii dandeessan gaafa akkasii ni guddatta. Yoo bakka warroonni yuutuubaroota gurguddaa sababa maaliitiin nu daawwachuu didan ijoollee lafaa dhufaa jiru. Nuti amma kadhaa baay'isna. Bakka keenya hundatti otoo maatii naa ta'e maatii si hin jedhin abadan. Maatii naa ta'e abadan hin jedhin. Viidiyoo nama kamiituu seeni koomantii barreessi ba'e. Eenyumaa yoo ta'e jechuudha. Garuu maatii naa ta'e yoo jette yuutuubiin sirratti beekta. Qabdu sanuu sirraa kaasuu danda'a. Amma bara teknooloojiin akka gisee duraanii sanii miti. Maatii naa ta'e hin jedhinaati wal jabeessoo barbaadan dhaqaatii koomantii barreessaa viidiyoo nama sanii ilaala. Nama kamuu kadhate taanaan hadha kadhate taanaan borus ima kadhatta. Guddachuu hin dandeessu kaa maaliif sababni isaa warroonni yuutuubaroota gurguddaallee xixiqqaan amma lafaa dhufu kunis gaafa kaf xiqqoo ishee ka'e kadhatti miti kadhaa keessan argan koottuu san argan fedhii yoo dhufe wayya. Fedhiin gaafa dhufe immoo ofii isaati si daawwata. Ofii isaati koomantii si barreessa. Ofii isaati sabskiraayib si godha malee ati kadhattee taanaan amma ijoollee lafaa dhufaa jirtan sirriitti dhugaa baay'ee isin taasifameen jira. Hin kadhatan kadhaa baay'isan hin kadhatin. Eenyumaan kadhatin hojii kee hojjedhu dhaqee koomantii namaa barreesse. Namni sun fedhii isaatiin ofii isaatiin dhufa. Sababa ati viidiyoo isaa daawwattee koomantii barreessite. Garuu immoo seentee xuuxeen bayi. Laalin waan san wadhu. Haasaa sanarraa wadhu. Haasofni kun maal jedhaa? Garamitti deemaa? Nama kanarraa immoo barumsa argatta jechuudha. Gaafa haasaa isaa keessa seentee jette barumsa irraa argatta. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya wal jabeessuu jechuun wal kadhachuu miti. Wal jabeessuu jechuun fedhiidha wal bira dhaabbachuu, fedhiidha wal gargaaru. Nuti amma warroonni yuutuubaroonni gurguddoon saba kanaan tuffatanii waan bira taraniif kadhaa keenya argan kadhaan keenya waan ta'eef nu tuffatanii nu bira taran cinqadhati jedhan. Kanaaf kadhaa jalaa haa baanu, wal haa jabeeffannu, wal haa qabannu. Yoo hadhaan fakkeenyaaf liivii irratti yoo hadhaan argin dhaqi sa'aatii madhaabdite sanitti dhaqi nama san qarqaare. Dhaqi nama koomantiin immoo akka nama fayyadu beeka. Koomantiin nama fayyada maal akka barreessame yuutuubarleen namoonni fakkeenyaaf maaliif koomantiin barreeffama warroota yuutuubaroota gurguddaa. Laali yaada achi keessaa fudhatanii namoonni gaarii barreesse yoo dogongore immoo namichi sun dogongortee ani barreessan. Yommuu tuyyuu akkanumatti jechuudha. Yoo dogongorte jedhanii yoo mootuu hin arrabsama. Namoonni nama gara yuutuubii kanatti dhufan ni arrabsama. Ni jaalatamas ni jibbamas kana beeknee itti dhufa. Kanaaf jechuudha obboleen kee isinillee wanni isinitti dhaamadhu hin kadhatinaa dhugaan isin jedha. Akka kadhanne kunoo sagalee kan koo kana dhageeffadhaan kadhatina. Kadhaan erguun hin ga'u.
yommuu fedhiidha wal gargaara dhugaa ni guddanna. Ijoollee meeqatu jira warroonni kadhaa malee haasawaa hojii isaaniitiin guddatan. Kanaaf jechuudha viidiyoo babbareedaa viidiyoo gaarii yoo hojjettanii gadhiiftan dhugaa ni guddattu. Kana waan ta'eef wanni isinitti dhaamachuu barbaadu akkan kadhannee wal jabeessuu irratti seenaa viidiyoo namaa laalaa daawwadhaan isiniin jedha. Kaabiraan immoo maal isinitti dhamaat warroonni lafaa dhufaa jirtan abdiin kutatina ni guddattu yookiin immoo warra amma kana caaluu dandeessu sababni isaa onni qulqulluudhaan dalaydee jette ni guddattu. Kanaaf jechuudha wanni isiniin jechuu barbaadu viidiyoo kana like, share, subscribe godhaa.